Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show. Torban gaarii akka ta'e abdii qabna. Har'as Gosaa Talk Show sagantaa birootiin walitti deebineetiin jira. Walitti deebineetiin jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Keessummaa guyyaa har'aa qabannee dhufneen kan wal isin barsiisnu ta'a. Keessummaan keenya guyyaa har'aa keessummoota armaan duraa irraa addaadha. Seenaan isaa wanti har'a irratti haasa'uuf deemnus ajandaa addaati. Mee keessummaan keenya eenyudha? Waasii anaa dhufu baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee daawwattoota Gosaa Talk Showtiin wal barii. Maqaan koo Waasee Booyoon jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Dirreedawaa waggaa 3ffaa muummee afaanii fi ogbarruuti jechuudha sa'aatii kanatti. Ayyee Waasee keessummaa keenya taatee asitti affeeramtee waamicha keenya kabajjee dhufuu keenya guddaa galatoomi. Akka keessummaa keenya taatee affeeramtuuf hiriyaa kee tokko seenaa nama barsiisuu qaba gara osoo affeertee waan jedhu san waan nu kaaseef garanaa si affeerre tarii daawwattoonni fi hordoftoonni Gosaa Talk Shows waan baay'ee sirraa baratu jedhee abdiin qaba. Waaseen nama jaalalaan hedduu mankaraaree jedhama dhugaadha. Eeyyeen dhugaadha. Mudannoo jaalalaa hedduu nama qabuudhani jaalala dhugaa waan jedhamu yeroo tokkoof nama argeedha. Sana keessatti immoo mudannoowwan baay'een jireenya koo irra ga'aniiru. Sana keessaa garuu seenaa gabaabaa godhee kanan dhiyeessuu barbaaduu fi seenaan biraan darbuu barbaannetu jiru. Irraa barata jedhee kana yaadu seenaawwan hedduutu jiru. Sana keessaa ani jaalalleen waggaa dheeraa wajjin jiraadheen qaban ture. Jaalalleen sun waggaa 5 wajjin jiraanne. Sana booddee carraa mooraa yuunivarsiitii qaqqabee bara 2014 gara mooraa nan dhufe. Waggaa 5 booda turtii waggaa 5 erga wajjin turtaniin booda ati gara yuunivarsiitii dhufte. Turtii waggaa 5tiin booda osoo waliin jiraachaa jirru gara mooraa na qaqqabee nan dhufe. Ergaan gara mooraa dhufee booddee illee yeroon waggaa 1ffaa baradhu akkasuma wal duukaa turre. Amman waggaa 2ffaa koo xumuree gara maatii kiyyatti boqonnaatiif deebi'utti waliin turre. Sana booddee ergaan waggaa 3ffaa gara mooraatti deebi'ee booddee taateen ani eegne irratti raawwate jechuudha. Maal inni mee taateen kun Waaseen yeroo baay'ee hiriyoota kee irraa akkan odeeffadhetti sababa jaalalaan baay'ee jeeqamaa akka turte barumsa kee irratti as gabbooftee akkan baranne dhiibbaa akka sirraan gahaa turedha kan odeeffadhe. Maaltu ta'e isin gidduutti maaltu uumame? Eeyyeen sirriidha. Hiriyoonni koo kan sii kaasanii wanti nu gidduutti uumame ana amantaa guddaa kan inni irraa qabuu fi sirriitti amanee kan wajjin jiraadhu ture. Garuu taateen addaa uumame ani akkan jeeqamu na godhe suni hiriyaan koo kun hiriyaa biraa faana dhiira biraa faana hiriyummaa jalqabdee ergaa isheen ji'a 4 turtee boodan seenaa sana dhagaye. Seenaa sana dhagaye gaafan gaaffii sana dhiyeessuuf na dhoksite. Sana booddeen taatee sana karaa sooshaal miidiyaatiin siim kaardii isheen fayyadamtu natu bitee laateef. Sana booddee siim kaardii sana dhaqee baaseen wanna teelegiraamii irra jiru gaafa ilaalu ogummaa wanta sanaa ergaan mirkaneeffadhee booddeen sana booddee wanti gara jeequmsaatti na fide inni guddaan wanta jaalala guddaa qabuufis wanta sana sirreessuuf jecha yeroo boqonnaa simisteeraa gara biyyaatti hin deemne dhimma sana sirreeffadheen jaalalaan akkuma irratti itti fufna waan jedhu yaadatti qabadhe jechuudha. Abdiirraan kutannee jechuudha. Isheen nama biroo faana hariiroo yaa jalqabduu iyyuu malee ati garuu immoo hariiroo keessan duriitti deebisuudhaaf hariiroo keessan gidduu jiru immoo gaaffii isin gidduutti uumame san sirreessuudhaaf boqonnaadhaaf kan gara biyyaa galte. Eeyyeen sa'aatii sanatti wanti ni yaadee ture. Dogoggorri gama kiyyaan uumaman illee hin jiru jedhee waan yaadeef sanarra darbee immoo namni fageenyarra jiru intala durbaa waan taateef immoo yaadni ishee bakka garaagaraatti hidhamuu danda'a wanta jedhuuf wanta sana amansiisee sirreessa jedhee dubbiin namaallee wanta nu gidduu jiruuf sana furmaatatti ka'a jedheen abdiin kunneen ture yeroo sanatti. Yeroo baay'ee hariiroo namootaa keessatti namoonni jidduun seenu. Kana jechuun namoota wal jaalatan lamaan tokko addaan baasuudhaaf hiriyoota ta'uu danda'u, namoota hinaafan ta'uu danda'u, beekanii itti yaadanii yookaan immoo osoo itti hin yaadin haasawuma garaagaraa ajandaa garaagaraa uumanii namoota addaan baasuuf yaalii gochuu danda'u. Tarii wanti ati dhageessu as teessee achitti isheen akkas taate jedhamee wanti sitti himamu suni dhugaa ta'uu maaliin mirkaneeffatta? Inni guddaan inni itti mirkaneeffadhee gara haariitti seenuu na dandeessise wanta sana nan dhagaye hangan dhagayetti hin dubbanne gaaffii dhiyeessineef
amma naqee sooshaal miidiyaa sanarraa mirkaneeffadhutti sana booddee immoo namni sun illee siimii sana irratti waan bilbileef isa duukaa dubbadhee wanta adda baafadheef ogummaa isaa mirkaneeffadhe malee irra caalaan dubbii namaatti amanee fudhachaa turre. Telegiraamidhaa waliin haasaa turan? Telegiraamiitti waliin haasa'u bilbila sana gaafa naqee bansiisu namni sun akkuma siimii sana bansiiseen bilbila koo irratti bilbilee sana booddee hariiroo akkamii akka qaban illee nan gaafadhe yeroo duraatiif dhoksuu yaaltus dhumarraa gaafan dubbadhee amansiisu qaamaan gaafan deemu amanuu dandeesseef. Amma maalirra jirtu? Amma yeroo kanatti hariiroon jaraa sun wanna jabaateetti fufeef amma hariiroon koof hariiroon ishee guutummaatti adda citee kan jirudha. Amma yeroo baay'ee maalan odeeffadhaa maalan dhagahee ati barumsa irra osoo jirtu fa'a barumsa dhiistee sa'aatii qormaataa illee osoo hin erga isheenis hariiroo nama waliin jalqabu erga mirkaneeffattee illee abdii osoo hin murin barumsa dhiistee gara biyyaa deebi'aa turte. Yeroo baay'ee immoo karaas geessee deebi'aa turte ciroo maal geessee deebi'aa akka turtedha kanan odeeffadhe. Aarsaa hangas ga'u kafaluun jaalala isheerraa qabduudhaaf immoo abdii wanti isaan gidduu jiru abdii osoo hin kutachiisin hafeeti hariiroon jara lamaanii. Wanti kun sirriidha. Sirruma waanuma sirrii dhageessee jechuudha. Garuu wanta hanga kana hunda akka hin deemne godhu yaadi adeemsa waggaa 7 nama tokko wajjin dabarse jechuun adeemsa ulfaataadha. Adeemsa kana keessatti immoo wanta baay'ee sitti dhabdaa wanta baay'ee sitti argatta. Wantoonni adeemsa kana keessatti dhabe kisaaraan jireenya koo mudatan sammuu kootti waan dhaga'amaniif wantoonni sun gara haariif mufannaatti nagashanii namni gaafa haaru immoo tarkaanfii malee jireenya isaa irratti illee fudhachuu hin danda'a. Sanarraa ka'een guyyaa jalqabaaf isa ciroodhaan dura iyyuu seenaan biraan hin jira. Ani qormaata faayinaalanii qaban ture mooraa kana keessatti guyyaan dhimma kana qulqulleeffadhee akka hin galu murteessee jechuudha. Wannan barataa taatee gaafa jettu immoo ikoonoomikaalii rakkataadha waan taateef daandiin ittiin ikoonoomii sana illee sirreeffadhee deemu daandii biraa mijeessee qormaata sana illee oolee galuuf nan murteesse. Sana booddee ergaan murteessee booddee hiriyoonni koo hin jiru. Hiriyoonni doormii kaniin wajjin jiraadhu. Hiriyaa koo Lalisaa fa'aa Yoosef fa'aa kan jedhaman na tasgabbeessanii akkan hin galle mana doormii illee buleen deemu jedhee jechuudha. Tikeetii muradhee doormii illee buleen deemu jedhee mana siree qabadhee bakka mana siree jirutti bilbilanii na kadhatanii gara mooraatti hin deebi'ee isheen illee akka waan hunduma sirreessuu dandeessu bilbiltee halkan sana natti dubbattee jennaan tole jedhee fudhadheen guyyaa sana tikeetii ganama dhaqee deebisee mooraatti nafee qormaanni sun illee akka carraa ta'ee na darbee hafee barsiisaan sun deeggarsa naa gochuudhaan bakka naa buufame. Sana booddee gara ciroo kun ergaan gara boqonnaadhaan mana deemee waliin haasofnee ji'a tokkon ture mana waan hundumaa akka sirriitti waliin dubbanneetu bakka kanatti hin deebi'e. Kan ciroo jechuudha. Ergaan bakka kanatti deebi'een booddee as dhufee ji'a tokko ergaan turee booddee taateen addaa hin eegne amma sirra deebiidhaan gaafa inni raawwatu isa dhumaalana aarii guddaa keessa seeneen akkan galuun murteesse. Maatii kiyyallee carraa kanaan maatii kiyyallee dhiifama gaafachuun barbaada. Maatii kiyyallee qarshii ergisiifadhee deemsa eegalee guyyaa sana garuu deemsa eegalee gaafanii ciroo osoo hin qaqqabinnaa bilbiluu jalqabanii isa dhumaa ciroo gahee akkan bu'ee deebi'u kan murtoo addaa na gochisiisee ture. Guyyaa sanatti harmeen kiyya bilbilaan natti bu'aa turte. Sun baay'ee na gaddisiise. Sana darbee mucaadhumti hiriyaa jaalalaa koo turte kun deebitee na kadhattee waan hundumaa dhiisii barnoota kee baradhu waan hundumaa dogoggora kiyya dhattee dhiifama na gaafatte. Sanarraa ka'ee gorsa namaa akkasuma hiriyoonni koo illee namoonni baay'een na gorsaa turan guyyaa sana bilbilanii jechuudha. Sana booddee sana fudhadheen ciroo ga'een cirootti bu'een gara mooraattis deebi'e. Akkas ture jechuudha seenaan ciroo. Seenichi akkas ture seenaan ciroo jechuudha. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show sagantaan keenya akkuma tufetti Golden Media Service kan Gosaan Talk Show irratti darbu YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkasuma toora Telegram chaanaalii keenya join gochuudhaan hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa affeerri keenya.
Seenaan ciroo yookiin ciroodhaa gaafa deemtu akkasii kan ture. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Aarsaa hangasii kafaluun jaalaaf jettee. Sana booda immoo ciroodhaa deebitee ji'a tokko booda akkuma ati sila kaaste qormaata miidiirra osoo jirtanuu hiriyoonni kee immoo osoo si dhoorganuu kaatee biyya deemtee jechuudha. Tarii daawwattoonni keenyas biyyis baay'ee fagoodha natti fakkaata. Ilubbaa Booraati miti? Ilubbaa Booraa jechuun almost deemsa guyyaa 3-4 jechuudha. Qormaata miidiirra osoo jirtu ammas immoo ji'a tokko booda akka deemtedha kanan odeeffadhe. Maaltu ta'e maaliif deemte? Sababa dhumaa deemte immoo erga deemte immoo maal si mudate? Akka carraa hidhamuu si mudates odeeffadheetiin jira. Achi akkuma geesseen mudannoo garaagaraa akkas mudatedha kanan odeeffadhe. San booda kan deebitee dhufte garanaa maal ture? Seenaanii ciroodhaan booddee ture. Ani yeroon ciroodhaa deebi'ee booddee turtii ji'a tokko booddee dhimma addaatiif to'annoo seeraa jalan ture. Direedaawaatti jechuudha? Direedaawaatti. Yeroon achi ture kanatti hiriyoota koo irratti bilbiltee akka nama jaalalaaf qabutti waa'ee koof dhiphatutti iyyaafannoo geggeessi turte. Sanarraa ka'ee yaadan keessaa bahee turetti akkan deebi'uuf naaf feere. Sana booddee dura dhiisteeyyuu turte isheedhumaa jechuudha. Bakka wanna sana gatee keessaa bahuu murteesseen akka carraa ta'ee mana adabaa sanan seenee yeroon turtii guyyaa 13 booddee bahu akkuma sanaan silkii kiyyallee fudhanne silkii hiriyaa koo irratti dawwalte na waliin dubbattee guyyaa sana bilbila baay'ee odeessinee turre. Sana booddee turtii guyyaa 3 booddeen wanna haaraa hammas nan dhagaa. Sana booddee hiriyaan jaalalaa sunillee bilbilee na arrabsuu natti qoosuu dhimma garaagaraa keessa seenuu guyyaa sanaan booddee jalqaba. Isheenillee natti qoosuu eegalanii kun immoo akka dhiira tokkootti akka nama tokkootti gaafa ta'e yaadu waan ulfaataa ta'e natti dhagahame. Isan kanaan dura hiriyoota kootti himee galullee dhoksaa fi iccitii karaa ta'een hiriyoonni koo dormiitti galullee hin beekan turan. Callisee tan bahee galee gaafani callisee bahee galu. Ijoollee mooraa jiran kan waliin baratus namni tokko hin beeku. Namni tokko osoo hin beekin karaa iccitii ta'een sekuriitii kan ta'e nan deeme. Sana booddee isee firiyaansee kun bakka hin deeme haalan keessa deeme hordoffii gochaa turanii. Ani garuu himuu hin dandeenye ammani deemee biyya qaqqabutti jechuudha. Si bilbilaa turanii? Hin bilbilu karaa teelegiraamii fayyadamaan deemaa ture konkolaataa keessatti. Karaa sanaanis na argachuuf yaalu karaa garaagaraa hiriyoota koo lalisaa fa'aa irratti dawwalanii iyyaafannoo garaagaraa geggeessu. Isheen guyyaa sana fa'aa bilbila addaatiin dawwaltee ani obboleettii waaseetii bakka kam akka jiru na quunnamsiisaa fa'aa yaada jedhu hiriyoota kootiif kaastee argachuu hin dandeenye. Dhumarraa asirratti wanti na ajaa'ibu jaalalli akka ta'u kanarratti nu badhe. Jaalalli akka ta'u gaafan siin jedhu nan jaalladhee jaalaladha. Wanna biraa akka irratti dalaga hin qabu. Garuu gaafan galee biyya ga'ee jedhu akkuma sanaan yakkamaa na godhanii qaama seeraan irratti ijaaranii na barbaachisuu eegalan. Magaalaa seenuu kee baranii yennaan moo? An konkolaataa irraa akkan bu'een hordoffiin jalqabeeradhee hiriyaan seesuun fannaa dabalee qaamni seeraa garaagaraa si hordofaa jira. Akka dalaguu dhuftee maal waan jedhu bilbilaan naaf kaase. Yaa'u wanni inni bare riikardii godhanii yoon jecha hamaasa'e akka jarri akka itti na dhiibaa jiran wannan bare wanna sana an bilbilaan tasgabbaa'ee tan an barnoota kan inni adda kutee dhufeef deeggarsa waan hin qabneef maatii nama hin qabnedha. Yoo immoo dhuftee as jiraachuu yakkadha jettanii na eegsistan gochuu hin dandeessu. Ammatti akka hin dalagan qabu. Tarii immoo yaada keessa koo jiru namni beeku yoo jiraate yaada kee keessa kee jiru seera biyya kanaa tayyama yoo ta'e to'annoo seeraa jala na galchaan jedheeni dhaqanii maatii koollee akkasitti amansiisanii hiyyadhaa yakka dalagee yakka keessa siin buusuu dhufe jedhanii maatii kiyyaan illee wal quunnamuu hin dandeenya. Yeroo nasii galetti. Eessa qubattire? Magaalaan keenya godinarraa magaalaa Horromuu jedhamtu turte. Magaalaa sana keessa ergaan as Dirreedaawaadhaa deemee sa'aatii 1-2 caalaaf turuu hin dandeenye. Sana booddee gara magaalaa godinaa kan taate magaalaa Mattuun deemee hiriyaan qabaa hiriyaa koo sana bukkeen ture. Torbee tokkoof ergaan hiriyaa koo sana bukkee jiraadhe dhaqanii kanuma akka godhanii booldi godhanii ol baasanii mul'isuudhaan maatii koo yeroo garaagaraatti waajjira poolisiitti waamanii qorannoo garaagaraa irratti geggeessanii jennaan.
maatii kee keessaa isaan yookiin namoonni sunniin qaamonni seeraa qorannoodhaaf kan barbaadan eenyu fa'aa ture? Maatii koo keessaa yeroo sanatti yeroo garaagaraatti haa ta'u malee hunduu deemaniiru garuu ispeeshaalii keessaa obboleessa koo isallee akka yakkamaa gootee himachuudhaan isarra goree fokkorsuu doorsisa garaagaraa irratti geggeesseera jechuudhaan himatatti bantee xalayaa. Obboleessa kee hangafa? Obboleessa koo hangafa miti kan xalaatiin waamame. Okay. Obboleessa koo hangafaa kan jarri godhan akka inni himatan irratti banu godhanii Okay. na himachiisanii sana booddee erga taateen kun ta'e hunda isaa booddee an fedhii kiyyaan namni dhiyaadhu naan jedhes hin turre maatii koo akkam dararodheen ishee illee akka dhiyeessanu namoota naannoo jaraatti dabalee nan dhiyaadhe. Sana booddee ergaan waajjira sanatti dhiyaadhee booddee qorattuu akka yeroo sanatti turte dubartiidha. Warri eenyurra turan waardiyyaarra turan eegdonni mucaa yakkamaa ta'ee barbaadamu sun dhufeera maal goonu jedhanii qorattuu gaafannaan gara kiyyatti ergaa jettee gaafani gara ishee deemu nu lamaa waamtee gaaffii nuuf dhiyeessuu eegalte. Mucoonis dhiyaatteerti? Anaaf mucayyoof maatii ishee duukaa dhufanii sana booda nama umurii ishee gahee himata dhiyeeffachuu danda'udha maatiin biraa baattee qorattuun sun biraa baastee sana booda wanna waaseen kun sirratti godhe himachuu dandeessaa jennaan himata ishee dhiyeeffatte akka namoonni bakkee irraa ittiin himataa turanii fi yakkanarra barbaadaa turan sanan turre. Waasee wajjiniin waggaa 7 kana jiraachaa turreerra. Fedhiinuma kiyyaan amma garuu wanta ni shakiinatti ta'e himachuu yaal osoo natti himin ergii wal lollee booddee callisee dhufuunsaa barnoota addaan kutee dhufuunsaa lubbuu kootiif na sodaachisa waan jedhu kaaste. Anaanis mucaa kanarraa maal qabdaa itti fokkorte waan jedhu gaaffiin poolisii sanarraa naaf dee'annaan an fokkore waan hin qabneef ammatti immoo rakkoo baajetaa waan hin qabuuf barnoota koo addaan kutee galuuf danda'eera malee akka dalaguuf miti kan gara biyyaatti deebi'ee gaafan jedhu sana booda qorattuun sun kanaafuu ati yoo fedha kee ta'e gara barnoota keetti akka itti deebituuf fedha qabaa. Kanarra darbee immoo nuyi humnaan baradhu jechuun hin dandeenyu. Fedhadha jiraachuun barachuun kallattii isaaf ta'e irra hordofuun fedha isaadhattee gaafa isheen akkan bahu fayyamanaaf laattu lubbuu kiyyaafan sodaadhaa naafa turu gaafa isheen jettu. Mucaa hojjedhaa? Jaalallee keetu akkas jedhaa jechuudha? Jaalallee keetu sana booda qorattuun sun akka wabii waan madhee bahu naaf taasisti. Jechuun erga shakkamtee osoo badiis kan raawwatu ta'e wabiidhaan kallattii wabiitiin akkas argataniif jechuudha. Sana booda wabii tokko achuma mana murtii keessaan qaba manni murtii fi waajjirri poolisii immoo waluma keessa deemama ture. Achuma taa'een hiriyaa koo sana waan madhee wabiitiin bahuuf gaafan jedhu isaadhaa dhufee mallatteessee na baasuuf jedhu namoonni ishee dudduuba jiran wabiitiin ba'aa jira gatii ta'eef harrayyuu lubbuu kootiifan sodaadhaa. Yoo waajjira poolisii bule malee jedhii dhaqee himadhu jechuudhaan ammas irra deebiidhaan dhattee abbaa alangaatti himatte abbaan alangaan dhufee akkan bulu na taasise. San booda hoo? San booda hidhannoo koo hiikkadheen gara waajjira sana seenee nan bule hidhame ergaan mana hidhaa bulee booddee isheetiin abbaan alangaa ganama ragaa kee qabadhuutii riikardii nan qabaa miseejii nan qabaa. Ragaa namaallee nan qaba waan jedhu kaaste sana qabattee akka ganama argamtu beellaman nan bulee beellama sanaan booddee galgala dhufanii namani as keessatti ittoon kaasee darbuun barbaan nama rileeshinii gaariillee wajjiniin hin qabne beekumsa barsiisaa addisuu kan jedhamu tokko waltajjii wayii irra turanii wanna taateen irratti ta'e kana dhaga'ee misaallee osoo nyaateen fiigaa dhufee dhimmoota jiran hundumaa gadi fageenyaan na waliin dubbate nan kaasee fi sana booda dhimma sana nan sirreessaa akkati gara barnoota keetti deebituun godhaa mucaa faanallee wal argee dubbadha naan jedhee ishii yoo danda'ame asirra tudheeniin jennaan ati garuu dhuguma nama barnoota keetti deebi'uun taataa jedhee na gaafate ani ejjennoo nan qaba barnoota kootti deebi'uu fi wanti kun sirrateera taanaaniin jedheeni sana booda isheedhaan wal arguuf illee yaalee ture wal arguu illee hin dandeenye garuu
isheenis yaadi isheenii yeroo sanatti kaas kan akka inni hidhamu hin barbaadu barnootatti deebi'u waan jedhu deebitee maatii kiyya faanallee dubbattee ganama ergaan bulee booddee hin dhufanii gara waajjiraa gaafa gara waajjiraa dhufan abbaa qorataa yakkaa sagalee isaa dhiisanii nama haaraallee fidaniiru abbaan alangaan jira ansaatii kanatti nama murtii fudhatee gara mana sirreessaatti deemuuf qophiirra jirudha jechuudha. Sana booda Ragas ragameera. Ragaa qabattee dhuftee wanti hundi dhufeera. Sana booda kana gidduutti osoo ragaan seen maal ishee jiru hundumaa irratti kaate aannan jaalladhaa hidhamuu isaan barbaadu akka inni bahee barnoota isaatti deebi'uun barbaadatte. Kanneen hunda qabattee dhuftee jechuudha. Kanneen hunda qabattee ragaa argaas ragaa namaas kan jedhamu sana hunduma fidattee dhuftee kaatee yaada kana kaasteennaan saatuma san akkuma ishee yaada kana kaasteen qorataa yakkaa sun na waame maatii ishees ragaa ishees hundayyuu baase jechuudha. Sana booddee nu lamaan waliin dubbachiisuuf qorataa yakkaa sun illee wanta baay'ee ajaa'ibsiifadhu keessatti ati nama barnoota waggaa sadaffaarra jiru taate yakka ragaa sirratti fuudhee akka ati hidhamtu hin barbaadu akka ati barnoota keetti deebitu hin barbaada isheen illee yaada akkasii naa kaaste. Kanaafiyyuu wanna jiru gabaabsitee xumurtee akka ati deebitu hin barbaada naan jedhee sana booda ani haariin keessa ture miiran keessa ture baay'ee ulfaataa ture sa'aatii sanatti namni ani wanti baay'ee na gaddisiisu namni gaafati dhiibbaa tokko keessa seentu rakkoo tokko keessa seentu baay'ee namni kan inni jireenya isaa balleessuuf tarkaanfii amma wanta waggaa 15 itti dadhabde balleessuuf kan itti deemtu yoo mudannoon addaa dhiibbaan addaa sirra ga'e namni kun maalirraa ka'ee kana godhallee dheettuu na dhufatin hunduu irratti baalaansii gatee sirratti murteessaa turanii jechuudha. Irratti murteessaa turanii sana booddee garuu qorataa yakkaa sun baay'ee na deeggaree gara haraaraatti deebisee haraaraan namoota 4 akkas waamamanii wabiin illee naa dhufee guyyuma sanan ba'ee akka magaalaa sana keessa turuu dandeenya illee natti kallattii naa kaa'anii ayyeruma sana achi ba'ee jennaan nani magaalaa mattuun galee halkan tokko bulee gara kanatti deebi'uudhaaf imalee jechuudha. Maaltu ture yaadame hiriyoota kee faana haasofni ati ture kominikeeshinii ati gochaa turte sun isaan asii wanni sitti maa turan sun achitti mudannoo addaati kan si mudachaa ture as akka turtu taruu ati mootuu miira kee injifattee immoo as turuu hin dandeenye isaan mootuu baay'ee sitti maa waan turaniif irra deddeebiidhaan itti maa turree maaf akkas godha maal jedhanii sadarkaa sitti aaruurra kan ga'an natti fakkaata. Sirriidha. Wanni kun sirrii ta'e osoo jiru yeroo miira haarii fi jaalala keessa seentu jaalala jechuun jaalala dhugaa jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama hubachuuf illee carraan qabaattu. Darbee immoo ani wanti baay'ee hanga irraatti akka naaree turu na godhe namni nama dhabe nama argata addunyaan kun namaan kan guuteedha. Garuu wanta ati nama tokko wajjin jiraachuuf gooteedha kan sitti dhaga'amu. Malee irratti nama argattee nama wajjin jiraachuu hin danda'amu. Hiriyoota koo sanas wanta hin dhaga'uu dadhabeef anangaa yeroo amman sitti dubbachaa jiru kanatti wantoota hin dhabe sanadha kan garanta akka inni tarkaanfii kana fudhadhutti na godhe. Wantoota hin dhabe gaafan siin jedhu an barataa ta'e osoo hin barachaa jiru birrii 2,300 dhabdee wanta ittiin jiraattu har'a dhabuu jechuun baay'ee natti ulfaata. Sanarraa ka'ee wantoota ikoonoomikaalii ittiin jiraachuu danda'u sadarkaa waan xixiqqaatti jaalala kanaaf jedheetti dhabeera waan ta'eef sanatu akkan tarkaanfii hamaa jibbisiisaa kana fudhadhee har'a hiriyoonni koo natti aaranii maatiin koo illee natti gaddee namni baay'een kan waliin dubbannetti caala yeroo kanatti jechuudha. Garuu gara fuulduraatti namoota sana wajjin hariiroo koo isa durii nan fooyyessa jedhee yaada. Malee mudannoon ture hiriyoonni koo akkanatti aaran akkana gorsaa turan. Hiriyoonni koo irra deddeebiidhaan yeroo baay'ee na wajjin dadhabanii sirriidhaan na gorsaa turaniiru. Amma mee jechuun waaseen ejjennoo akkamiirra jira? Amma sa'aa kanatti ejjennoo akkamiirra jira? Waaseen yeroo kanatti
namni hariiroo jaalalaa keessatti miidhamuu waan jirudha. Ejjennoon an sa'aatii kanatti qabu garuu nama gaafa dhabdu namaaf jettee of dhabuun immoo baay'ee ulfaata. Wanti kana dura dabarte iyyuu namaaf jedhanii of dhabuun aarsaa guddaa akka inni nama kaffalchiisu naa galeera. Jireenyi koo yeroo kanatti wanta baay'eetti miidhame isa ta'u garuu arrarraa ka'ee gara fuulduraatti nama tarkaanfatee bakka guddaa ga'uu danda'u akka ta'ee fi dhimma kana murteessee guutummaatti nama keessaa bahee ta'ee jiraachuu akka danda'u nama of amansiisee jiraataa jirudha. Sanbooda haasofni as waliin dubbiin qabdu ergaati garana deebitee jaalallee kee waliin jaalallee kee duraanii jedhamoo jaalallee koon jedhama keen jedhama. Jaalallee kee duraanii. Ayyee jaalallee kee duraanii wajjin sanbooda waliin dubbiin qabdu tarii mootuu nama hariiroo ishee wajjin amma jalqabde kana faana kanan dura wal beektu. An akka carraa ta'ee dhaloota magaalaa tokko turre nama isheen wajjin eegalte sanaa wajjiniin garuu akka carraa ta'ee waliin beeknu turre an dhimmuma kanaaf inni isaan wal baruu danda'e. Hanga irraattis bilbilaan wal faana haasofne malee qaamaan teenye nama wal duukaa dubbanne miti. Garuu wantoonni amma yoo wanaatti rakkoo humaa dhufan kun ishee biraallee abdiin guutummaatti kan hin cinne ture. Inni si qoraa ture jechuudha. Yeroo baay'ee waadaa sii galaa eenyu jechaa waadaa sii galaa yaada jijjiiraa waadaa sii galaa. Yeroon dhimma kana keessaa bahuuf tuqaadhumaa irra gahuuf jedhu hariiroon akka fooyya'uuf ishee birallee kallattii garaagaraatiin hiriyoota seeraallee karaan dhaga'uun yaadiin jira. Dhumarra immoo kan akkoo guddaatti hanga kan hunda kan ana deemna godhu sooshaal miidiyaa fayyadamu. Yeroo bilbilaan haasa'uun adda citutti yeroo teelegiraamii irratti wal agarru inuma waliin dubbanna turre. Waan na ajaa'ibu keessaa yeroman biyya galee yakkamaa ta'ee barbaadamee jiru sanatti isheellee na dhoksanii waasee tajjeesa jedhamee dhokfamtee bakkeetti hin baatu lamaan keenya yoo sooshaal miidiyaa fayyadamna. Yeroo sanallee nama waliin dubbatu turre. Garamitti akka deemaa jiru himata akkamii akka irratti bani jedhamee see mariisifamaa jiru. Ani immoo himata akkasii irratti banuun natti ulfaata yaada jedhu naaf haasaa turte. Ani yeroo sanatti murtoon irra gahu wanta hin qabneef deemi waan na jedhu naaf haasaa turte isheenillee. Tarii immoo akkas yaaddeerta ishee namoota yookiin humna duubaan dhiibbaa irratti goosaa jirutu jira malee isheenis jaalaluma ati qabduuf akkasii qabdu shakkiteerta jechuun wanta akkasii ni jira itti yaadda. Rakkoon nanaaf ishee gidduutti uumame kuni inni guddaan shakkiirraa waan dhufedha. Isheenillee guutummaan guutuutti akka nama waliin adda baatu waan hin murteessine akka natti dubbachaa turte. Nama kana immoo illee waan hin jaalladhuuf isheenillee akkana jaallattutti waan natti dubbachaa turteef nama tokko immoo gaafa jaallattee namni sun akkasi jaallatutti dubbatu wajjiniin turuu fayyamamaa taata rakkoo jiru kabarii goote jechuudha. Sanarraa ka'eetan akka tarii fooyya'uu danda'utti obsa qabaadheen eegaa ture. Garuu taateen torbee sadiin dura raawwate kun yeroo haasaa jiru kana dura torbee sadii jechuudha. Akkan guutummaatti eenyummaa ishee baree maalummaa ishee baree of murteessee namaaf jiraachuu dhiisuu akka hin danda'u kan na taasisedha. Amma akkasitti immoo isheedhaan hubamuun kee jalaan hubamuun kee dhiibbaa sirratti qaba hariiroo ati kanaan dura kana booda namoota wajjin qabdu irratti tarii gara fuulduraatti jaalallee haadha manaa qabaachuu dandeessa. Wanti taateen kun immoo hariiroo kee gara fuulduraa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a itti yaaddaa? Ilaalchi ati hariiroof qabdu akkamii ammarra? Ani akka kootti gama xiinsammuutiin ani yeroo baay'ee xiinsammuun kiyya nanaara malee xiinsammuuf hin miidhu. Gaafa isin jedhu bor hin jiraadhu jedhee nama dafee abdii kutatu miti. Fuuldura koo jireenyi gaariin wanti milkaan akka jiru nani yaada. Garuu gaafa naaru miiraan nama hoogganamudha. Amala koo keessaa wanta jibbisiisaadha jedheen fudhadhu miiraan nan hoogganamu. Malee anammatti hariiroo koo waan nan miidha jedhee hariiroo jaalalaan dabarte kun jaalala koo gara fuulduraa miidha wannan jedhee shakkii qabaadhu qabu. Maaliif ammattan nama duukaa haasaa jirudha. Nama immoo bor jaalallee qabaadhee haadha manaa qabaadhee jireenya gaarii jiraachuu danda'udha. Kanumaa waan shakkii qabaadhu qabu.
Baay'ee namatti tola. Yeroo ammaa kana inumaa jaalalli dhugaa hin jiru jedhama. Tarii namoonni jaalalli dhugaa hin jiran jedhanii amanan baay'eetu jira. Almost jaalalli hin jiru, jaalalli dhugaa hin jiru jedhamee amanama. Tarii ati immoo ituu jaalala dhugaa jaalallee keef qabdurraa kaatee karaa kana hunda imaltee darara hangasii argaa turte. Kanaaf namoota jaalalli dhugaa hin jiru jedhaniif ergaa akkamii qabda? Jaalala dhugaan hin jiru jechuun sobadha. Garuu yeroo baay'ee jaalala dhugaa keessatti kan ulfaatu namni jaalala dhugaa wal jaallatu lamaan wal argachuudha. Malee jaalala dhugaan hin jiru jedhanii namoonni murteessan akka ilaalcha kiyyaatti soba guddaadha. Maaf namni jaalala dhugaa nama jaallatu hin jiru. Ofirraa ka'e waan hin beeku. Ammucaa kanaaf jaalala dhugaan qaban ture. Karoora sirriin qaban ture. Hanga dhumaatti wajjin deemuuf nama hejjennoo guutuudhaan tarkaanfataa ture. Garuu shakkii keessatti uumameen taatee ishee bukkeetti ta'e akka gargar citu ta'e malee gama kiyyaan gargar cituuf ani heeyyamamaan turresi dhiibbaa gargar nama baasus tokkoyyuu gaggeessaan turre. An jaalala dhugaan qabaa jechuudha. Garuu jaalala dhugaa keessatti namoonni jaalala dhugaa wal jaallatan lamaan wal argachuu dhabuun yeroo hundumaa jaalala akka gufatu taasisaa jechuudha. Guddaa namatti tola. Ammatti ergaan ati isheedhaaf qabdu jira jaalallee kee duraanii almost hariiroon keessan adda citeera. Atis murteessiteertaan. So ergaan ati qabdu jira. Mee hawwiin kee isheedhaaf maalidha? Ani ergaan an isheedhaaf qabu akka namaatti namni nama miidha. Silumayyuu qaamni nama miidhu addunyaa kanarraa kan si fayyadus kan si miidhus namadha. Wanna baay'eetti miidhameera, wanna baay'eetti dhabeera. Garuu an hawwiin isheedhaaf qabu. Isa isheen irratti goote osoo hin taane faallaa gochaa ta'e sanadha. An namadha waan ta'eef namarratti akka ilaalcha kiyyaatti dhiibbaa namarraan geggeessise wanta hamaa namarratti arguun barbaadu osoo akka fedhii kiyyaatiin milkooftee jireenya gaarii jiraattee ishee arguun barbaada. Immoo an carraa kanaan jechuudha natti qabameera waan jedhu yaada akkasiifaa qabdi yoo ta'e an nama isheetti hin qabamne nama isheedhaaf firii ta'eef akka ta'e carraa kanaan ibsuun barbaada. Sagantaa keenya golobuutti kan deemnu tarii wanti jettu yoo jiraate akkasuma dhaamsaaf ergaa ati qabaattu yoo jiraate sagantaa isa dhumaa siif kenneen sagantaa keenya golobu. Tole. Akka yaada xumuraatti kan kaasuu barbaadu carraa kana fayyadamee namoonni miidiyaa kana daawwachuu danda'an namoonni dhimma kanaan wal qabsiisee baay'ee natti gaddan hiriyoota koollee maatii koollee namoota kamiyyuu ifama gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti deebisee immoo namoonni akka koo mudannoon akkasii keessa kan jiru jiraachuu danda'a, gara fuulduraatti kan dhufu jiraachuu danda'a. Wanta kana miiraan osoo hin hoogganamin itti yaaddanii tasgabbooftanii akka osoo gara tarkaanfii jireenya keessan miidhuutti hin seenin akka irra dabartanu ergaa isiniif dabarsuun barbaada. Golam. Tole waasii keessummaa keenya gosaa tokko taate sagantaa hanga ammaa waliin qabaanneef guddaa galatoomi. Tarii sagantaa birootiin kan walitti deemnu ta'a. Turtii hanga ammaa waliin gooneef galatoomi. Guddaa galatoomi. GMS.